akkuma viidiyoo dabre irratti raashinaal ekspreeshinii bal'inaan ibsaa ture gaafii tan ammoo osoo hin hojjetiniin dhiise ture miti saniif warri viidiyoo dabre ilaalan jechuudha viidiyoo dabre akka ilaaltan asumaan isin afeeruu barbaada saniifuu deebisaan raashinaal ekspreeshiniidhaan kaa'amte warroota filannoo kana keessaa isa kamii qajeelu jechuudha gaafiin saniifuu gaafiin eerra jirti deebisaan eerra jirtu filannoon eerra jirtu maali 1 plus under radical of x to the power of 4 over x square plus what x ida jechuudha. Okay. Saniifuu isin tun bifa rational expression idhaan kaa'amte qajeelu. Bifa rational expression idhaan kaa'amte jechuun functioniin tokko bifa rational expression idhaan kaa'ame gaafa inni yoome jechuudha. Gaafa numerator fi denominator isaalleen polynomial function ta'e qofa function nu kannamisan rational expression idhaan kaa'ame jechuu dandeenya jechuudha. Saniifuu numerator isaa gaafa laallu 1 plus under radical of x the power of 4 idhamre kun amma maali polynomial idha ittanii ilaaluu danda'u. Akkasuma denominator isaa ta'u polynomial denominator isaa polynomial right gootanii bira hottanii ammoo numerator isaa gaafa laaltan maali 1 plus under radical of x to the power of 4 saniifuu kana salphisuu danda'u qabdan seera herrega keessatti akkuma beektan under radical of x jechuun walqixxanni ta'a meeqa wajjin hirkata ta'a jechuudha x to the power of 1 over 2 wajjin hirkata miti okay saniifuu kanas bifa saniin irraa baasanii jechuudha gaafa akkasii baasu maal meeqa arganna 1 plus x to the power of 4 the whole gootan 1 over 2 gootanii afur gaafa takkaan baay'isan meeqa argattanii which means 1 plus x to the power of 4 over meeqa argattanii jechuudha 2 dha jechuudha. Okay. Saniifuu afur lamaaf gaafa hirtan meeqa argattan 1 plus 4 divided by 2 meeqa ta'a 2 dha miti x to the power of 2 kanaafuu gaafa simplify goonu maal ta'e jechuudha lakkoofsa kun maal polynomial dha jechuudha. Saniifuu numeratornis denominatornis isaatis polynomial function waan ta'eef ka eerra jirtu kun deebisaa eerra jirtu sun sirriidha jechuudha. Ka eerra jirtu sun sirriidha jechuudha. Ka biirra jiroo maaliif sirrii hin ta'in akka inni sirriitti hin ta'in kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Okay, biirra ka jiru x to the power of 0.5 x to the power of 0.5 jechuun karaa biraatiin maal jechuudha x to the power of 1 over 2 yookaan immoo x to the power x under radical of x jechuun karaa biraatiin under radical of x jechuu fi x to the power of 1 over 2 jechuu walqixxaamee akkuma jalqaba isiniif kaasuu yaala ture saniifuu kanaaf bifuma kana deeffattanii lakkoofsi x to the power of 1 over 2 yoo akkanatti ta'e maal ta'u it is not polynomial ta'uudhaaf maali dirqama poweriin isaadha maal ta'uu danda'u qaba nan negative kajoo yoo maal ta'e jechuudha starts from 0 1 2 dot jechaa itti fufaa jechuudha. Karaa gabaabaa whole number jaa qabadha. Poweriin isaa whole number ta'uu danda'u qabdi jechuudha. Saniifuu numeratoriin isaatu maal jechuudha fail godhee jira jechuudha. Kun fail godhee waan jiruuf hayyatii sirrii ta'uu baatus fakkeenyaaf denominatoriin isaadha sirriidha dhugaadha polynomial function. Garuu immoo ka gubbaatis ka jalaatis polynomial function ta'uu danda'u qaba rational expression idhaan kaa'ame jechuun saniifuu seera tokkicha isa waan dura cabseef sirrii miti jechuudha. X gootanii sirra ka jiru ana sirra ka jiru saalaallu akkuma isinitti mul'atu jechuudha. Sirra ka jiru absolute value of x plus 1 dha over x square minus x dha jechuudha. Numerator isa gaafa laaltan it is absolute maal jechuudha function dha jechuudha. It is not polynomial dha jechuudha. Numerator isa denominator isa dhugaadha polynomial dha garuu numerator isa denominator isa dirqama polynomial function ta'uu danda'u qaba mere rational expression dha. Kanaafuu fail godhee jira jechuudha. Okay, dirra ka jiru 2 the power of x over x to the power of 3 minus 1 kana ka gubbaa kun maal jechuudha numerator isaadha it is not polynomial jechuudha
exponential function ina bire polynomial function miti denominator ni numerator ni polynomial function itu waan qabu anifu numerator ni sada jechuudha waan polynomial function in ta'inif sanifu diirra ka jiru kun sirrii miti jechuudha yeroo dhuftu gaafii kanaa fi kanaa wal fakkaatan kan qabannee ka dhufnu isin recommend godhuu danda'u qabdanii gaafiiwwan isin nutti qeema jettanii yaaddan jechuudha gaafiin kun nutti ulfaatee ka jettanii yaaddan function kamirratti akka isin hojjennu komentii irratti nu barreessaa. Yeroo dhuftu viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan turaan afeerra teenyatan yeroo maraati.